السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبجمتو داودتو تخينيا كم جرتن فيك أبدني نجيك أبدني الحمد لله نتفيك أمنا فيديون كينيا كاراغا جزي هرابة تفخانو هل كان الراجل قبا أكو ماركتان دوكنا أليني أكسي هرابة خينيا هرابني سوفي تينيا صلاة الجراني أنجزي نتي هرابة تفخانو الربا خانو سنو جهاتي eegasboo dagaa nu wajji ta'aa turte subii gisee salaannus kunoo akkana salaatu jirti nisiniinjaa akkasigaa viidiyoon keenya har'aa kun akkuma duraan barame viidiyoo olmayaati viidiyoo olmayaa ka guyyaa soomanaati akkasii eega salaanne boodagaa allee akkana fakkaataa takkumatti bari'u jira diimanni ala jala akkana ol deemu jira akkas fakkaata gaa guyyaan rabbi hin dhaabbatu soomana duruu guyyaa afraffaa soomannee jirra guyyaan viidiyoo isinii waraabuun illee guyyaa afraffaa gisee guyyaa afaanii qabnu soomana afaanii qabnu eegas booda gaa xiqqishoo ni ciifne gisee bariyee likkitti eegas booda kaane dalaga seenne ala huccuu babal'isee ture huccuun san gisee naa gooyde booda ol seensifadhen tiraasxirqiin tana dura irraa babaasee ture saniin akkanatti dadachaafachuu jira niyaan immoo akkuma arkitan biizii taatee jirti wahii barreeffachuu jirti hoggu takka wahii barreessiti waraqaa irratti hoggu takka ifirra barreessiti hoggu takka immoo kaameraadha akkuma isitti talee ta'uu jirti alhamdulillah huno akkuma argitan hoggu takka immoo kaameraa irratti akka waa barreessiti animmoo arkutti hin jiru akkasiin isiniinjaa hoggu takka immoo naqshaa barreeffachuu feetiin saha harkarra waa barreeffachuu jirti akkasii akkamii soomanni jajjabaahii akkamii jirtan isinii soomanarraa jajjabaattanii akkana gaa kun alhamdulillah guyyaan keenya akkana fakkaataa ganamarraa eegale anumaaf niyaatu mana keessa cacahaa oola gaa'ee huccuun hin dhiyoo tana viidiyoon gadhiisa keessatti irraa babaasee guututtu ofirraa miiceetiin ture saniin amma kana dadachaasu jira kanuma tiraasxirqiif maggaarajaadha kan immoo hedduututu ala hafee hin goggogin jechuudha saniifuu huccuu baay'ee takkaan dhiqee ture jechuu barbaadeeti eegas booda akkuma argitan nyaataan godhee fi mokoroonii wal keessaan godhee fi mokoroonii wal keessa fi labaniyaa jechaa turte labaniyaa naa godhechaa turte labaniyaas ni godhaafi kun akkuma argitan labaniyaas godheefitiin jira sila biskuta kana aannan keessa kanatti keessa kaayaatiin akkasitti kaayuu qaba ture aannan yeroo saniif hin jiru ture akkanumatti saanaa keessa kakkaayee fi eegas booda labaniyaa irratti naqee fi waan jiru xiqqishoo goggogaa ta'ullee sila aannan keessa seene xiqqishoo lallaafatee bareeda eegas booda eegaaniin labaniyaatti naqee booda firija keessaan kaayeef mokoroonii isii immoo akkana tahee bahee fi eegas booda gaa yeroon tun ganama jechuun toora sa'aa afur akkaan bakka waanuma akkasiiti sa'aallee laalle yeroodhaafi eegas booda gaa nyaata siitiin nyaachisu jira nyaata sii nyaachiseetiin eegas booda labaniyaa nyaachisa dhiifa magaa namni ijoollee qabu si jeeyxii waa hojjechuullee sittiin dhiiftu halkan immoo gizee raftu halkan isii amallisii ajaa'ibaati saniifuu firii tahee qooqa akka qooqnisii kan seenne godhuullee hin danda'u dhiifa manoof kolchaan isiniin ja'a eega nyaata nyaatte booda gaa kun akkuma argitan labaniyaa nyaachuu deemti labaniyaa nyaachisa hedduu takka jaalattiisa akkasii kana nyaachiseetiin eegas booda aaruu jirti gaafa akka tana ittiin tattaphachuu jira waan ta'eef foodho afaanii sii kaayajee gisee siin afaan banatte immoo waaniin dura harka as deebiseef jecha aartee taa'aa jirti eegas booda kunoo nyaachuu eegalte gaa maashaallah akkuma argitan eega nyaatte booda gaa dalagaan hedduudha gaa gisee ramadaanaa dalagaan ni heddummaatti dubartitti alhamdulillah nama fayyaa qabu dalagata eegana salaata salaanneeti gaa salaata zuhriitiitu itti aana salaata dura garuu meeshaa dhiinee turre meeshaa nagargaaraa jirti gaa akkuma argitan dhalaa qabaachuu yookaan
dubra qabaachuun gaariidha bakka kanaatti si gargaarti waan ta'eef akkuma argitan hunoo anasiin dhiqa isiin achi xuluqnaa gooti anniin dhiqa isiin xuluq gooti meeshaadha achi keessaas ni taphatti isiifillee itti tola saniifuu akkana na gargaarti meeshaa dhiquudha wala mana haruudha ni yaalti baay'ee waa hedduu yaalti alhamdulillah rabbi bakkaan isii haa ga'u akkasiin isiniin jaagaa hunoo guyyaan keenya guyyaa biisiidha tanuma keessa gaa rabbiin waanuma dalaynu cufaa khayritti nu haa katabu waan gaariitti nu haa katabu jechaatuma akkasumallee zikrillee taatu afaaniin jechaa hojjechuun silaa bareedaadha rabbi nu haa laaffisu nu cufaafu akkasii eegas booda gaa manaan harajee gizeen ammanas seenummoo anaatu harajattee akkana godhu jirtiin isiniin jaa waan ani hojjedhu cufaa huniin hojjedheetti yaalti homaan jawgaa alhamdulillah waan gaariidha jeetuma yaada akkuma argitan akka yaada siitti na gargaarte akka yaada siitti osoo hin tahin likkuma na gargaarte alhamdulillah eegas boodaan immoo hareen ture mana sanii mana kanammoo kan irreefu huccuu dadachaasee kaayesaniin amma bakka deebisuu deema huccuusan bakka deebiseetiin eegas booda mana kanallee haaraa mana kanaas haree ganamaan manneen haaradhee yoo fixeera naa gaariidha jeeti sa'aa jahatee ture sa'aa jahala salaata salaannee xiqqishoo rafnee hanga asriin gehutti asrii boodammaas dalagaan teenya gaa biiziidha arrabi hulbataaf biddeena na feesise hedduu hulbataaf biddeena waan hin fadheef hulbata akkanattiin godhu jira ture baay'ee miti xiqqishumaan godhe sanuu asrii boodaan godhu jira gaa akkuma arkitanii eegas booda gaa kunoo waan kanaan godhu jira mandaaziidha mandaazii fiild kaastardii keessa jira waan mi'aawaadha isinilleen hojjedhaa laalaa garuu immoo akkaaniin itti hojjedhe yoo baruu barbaaddanii komentii seekshinii jalatti naa barreessa diiteelii akkaataan itti hojjedhe isiniin garsiisa eeganiin akkasin labu hadhe booda gaa kaastardii kattiin jidduu keessa kaayaa akka mureetiin kaayadha waan mi'aawaadha haftiraafillee filatamaadha jechuu barbaadeeti hedduu takka mi'aawa akkasiin isiniin ja'a ammas yeroo teessan isinirraan fudhatu waan baay'ee isiniin feesisu hojjechuudhaafis saniifuu akkanatti hojjennee waan addaa takka yoo nyaannillee yeroo takka nyaata keenya yoo jijjiirre bareedaadha jechuu barbaadeeti homaan jedhu alhamdulillah eegas booda gaa eegaan akkana godhe booda kaniin lawwahee gamas kaayesaniin gubbaarra kaayeetiin eegas booda gaa mummuradhaa waan kana akka wannitaatti sarkilii akka 00tiin mummuraa maal fayyadameeti seetanii cuqqaallaa jerka wannitaa koddaa zeetaa san fayyadameetiin akkanatti mummuru jira yoo wannitatti muran qabaattan bareedaadha yookaan immoo yoo qabaannes waan qabdaniin fayyadamuu dandeessan isiniin jechuu barbaadeeti akkuma argitan ani immoo akkanatti fayyadamu jira deebi'ee immoo nuti waan faamiliin kiyya xiqqaa ta'eef jecha hanganumaan godhe qooshumatan ammoo istaayila lamattiin godha akkuma argitan kana akkana godhee baaseetiin jira kalamada ammoo normaal godheetumaan lawwahee eegas booda gaa ablumaan muradha gurguddisee ableedhaan muradha akkasii akkuma reefu jeegaa akkaataan itti hojjedhe yoo baruu barbaaddanii komentii jalannaa barreessaan isiniin jaa akkana warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala kana subscribe godhuu hin dagatina warroonni immoo subscribe gootanii jirtan baay'ee nu galatooma ulfaadha laayikii fi sheerii godhullee nu hin dagatina akkasumallee komentii nu jajjabeessitu jalan nu barreessaan isiniin jaa chaanaalli kun chaanaala keessanii guddisaan isiniin jechuu barbaada eegas booda gaa daddafneeti waa xaxabbasu seennee maaliif jennaan gaa biyya teenya tana ifaan hedduu takka daama ani gaa as qofa ta'uus hin beeyne yeroo soomanaa yeroo hedduu ifaan ni dhaama waan ajaa'ibaati amma osumaan godhu jiru hugumee kanarra dhaamee narra dhufa boodarra immoo osooniin waan irreefu godhe san immoo osooniin hin godhin gizeen saambusaa fi kana godhe booda narratti completely dhaame hanga
furree azaanee salaannee furrutti dhaamee ture. Akkasiin isiniin jaagaa waan goonuu qabnu humna teenya ol waan ta'eef jecha ani immoo alatti gabbahee kasala irratti waa godhuu kana baay'ee natti hin tolu. Maaliif jennaan ifaa kana hedduun baree jira, ammas ala gabbahee godhuu tana natti hin tolu yeroo hedduu yoo dirqama ta'e malee jechuu barbaadeeti. Akkasii kunoo egaan akkana godhe booda egaa adda murree turree jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan ifaan kutee ture kanumaan godhe bichaadhaan akkana dhedheeffadhe dhedheessa kunoo hababillee akka ciccireetiin kaa'ee shorba saambusaa mandaazii akkanumatti godhee ture. Eegas booda gaa salaata keenya wanni goonu hin jiru. Salaata maghribaa salaatu seenneen isiniin ja'a wanni godhan waan hin jirreef ifaan hin jiru. Akkanumatti itti dhiisee san qofaa mitilleedha. Baagiyaallee jiiseetiin ture san immoo kompiliitlii firraa hin dhiise rija keessaan kaa'e kunoo eega salaata salaannee furre booda garuu nyaata nyaannee onni tan jenne furree jirra garuu akkasii kana godhe jechuudha. Gizeen godhu hedduu mi'aawaa hedduu mi'aawa. Keessaafuu sukkara silaa daakamee akkana gubbaarra firfirsame maashaallah sukkarri keessatti gootan san immoo xiqqaachuu qaba yookaan irraa dhiisuu qabdanii. Eegas booda immoo gubbaarra akkasitti daayitanii firfirsinaan immoo hedduu takka bareedaan isiniin jaagaa daawwattoota kiyyaa. Viidiyoon keenya kaarraa kana fakkaata. Eega haftira nyaanne booda abbaan manaa kara taraawii kutee anaafniyaan immoo kophatti hafnee galgala immoo du'aayii godhannee quraana hanga dandeenyu qaraana. Rabbi nu haa laaffisuun isiniin jaa. Viidiyoon keenya kana hanga viidiyoo biraa walitti deebinee dhufnutti wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.